Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakkee garaa garaa jirtan hundumti keessaniyyuu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubra Maariyaamii, eegumsaa ergamoota qulqullootaan kan jiraattan kan deddeebitan hundumti keessaniyyuu, ga'eertanitti nagaa Waaqayyoo jaalallii eegumsi isaa isiniif haa baay'atu. Torban darbee barumsa waa'ee icciitii utubaa kan jedhuu fi icciitii utubaa shanan jalaatii immoo waa'ee icciitii Sillaasee kan jedhu wal faana baranneerraa jechuudha. Har'a immoo fedha Waaqayyoo ta'ennaan barumsi nuni barannu barumsa waa'ee icciitii foonummaa kan jedhu wal faana barannaa jechuudha. Waa'ee icciitii foonummaa jalatti kan nuti ilaallu mata dureewwan xixiqqoon jala jiranii jalqaba irratti waa'ee uumama dhala namaa ni ilaallaa jechuudha. Lammataa irratti dhalli namaa maaliin Waaqayyo fakkaata kan jedhu ni ilaallaa. Sadaffaa irratti bilisummaa dhala namaa. Arfaffaa irratti immoo dhorkamuun balas waa'een firee balasii sun maaliif akka ta'e in ilaallaa jechuudha. Shanaffaa irratti waa'ee kufaatii dhala namaa ni ilaallaa. Dhuma irratti immoo kan nuti ilaallu waa'ee icciita foonummaa kan jedhu hiikkaa isaa fi maal akka inni ta'e guutummaa isaa wal faana ilaallee barumsa guyyaa irraa xumurraa jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenyaaf gargaarsa nuuf haa baay'isu. Sagalee isaa kan dhageenyu firii 30, 60, 100 buusnee haltuu mootummaa isaa hirmaattummaa addisaan taasisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa waa'ee uumama dhala namaa gaafa ilaallu namni yookiis dhalli namaa kun kan uume Waaqayyoodha. Waaqayyoon jalqaba nama gaafa uumutti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama ni uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'anii irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jechuudhaan Waaqayyoon jalqaba nama uume yookiis jalqaba kan inni uume nama Addaam jedhamuutiin jechuudha. Addaam jechuunis immoo hiikkaan isaa baay'ee foloollee ta'ee kan dheerinni isaa garmalee hin dheeranne baay'ees immoo gabaabaa kan hin taane bifa qabeessa bareedaa kan miidhagu jechuudha. Addaam uumama guyyaa gaafa jimaataa uumamedhas immoo. Addaamiin erga guyyaa gaafa jimaataa uumameeti maaliifidha kan inni dhumarrattis uumamuu danda'e gaafa jennu Waaqayyoon uumamtoota 21 uumetu dhumarratti immoo Addaamiin kan inni uume. Uumamtoota guyyaa gaafa kamisaa fi guyyaa gaafa jimaataa kana guutummaa isaa si'a takkaatti uumuu ni danda'a ture. Sababni isaas guyyaa gaafa jimaataa kan uume Addaam qofaadha. Garuu Waaqayyoon durseedha kan inni uumamtoota 21 erga uumeetii dhumarratti immoo Addaamiitiin kan inni uume. Erga Addaamiin uumes immoo hojii uumuu isaa ni dhiise yookiis immoo ni dhaabee jechuudha. Irraatii boqotee jechuudha. Kanaaf Addaam gaafa guyyaa 6ffaa irratti uumamutti 21 sun maalidha gaafa jennu jalqaba irratti abboommiiwwan kurnan sana akka inni kabajuufidha. Abboommota kurnan sana akka inni eeguufidha. Inni kan biraa'oo icciitiiwwan 5 mana kiristaanaa sana akka inni kabajuufidha. Inni kan biraa'oo 6 jecha wangeelaa sana akka inni kabajuufidha. Isaan kana hundumaa barsiisuudhaaf hubachiisuudhaaf akka inni qalbeeffatuuf akka inni kabajuuf akka inni beekuuf jecha Waaqayyoon 21 erga uumeetii dhumarratti immoo isa uume. Namni amalummaa foonummaa afurii fi amalummaa lubbummaa tokko kan waan sadii of keessaa qaburraatidha kan inni uumame. Nama kanas Waaqayyoon gaafa uume amalummaa foonii kan qaban wantoota afurii fi amalummaa lubbuu kan qaban immoo wantoota sadiidha jechuudha kan inni nama kanarraati uume. Amalummaa foonii gaafa jennu bishaan, biyyee, qilleensaa fi ibiddadha. Isaan kan arfanii amalummaa foonii jedhamanidha kan isaan beekaman. Amalummaan foonii kuni foon namaa keessa kan jiran wantoonni kun arfan isaaniiyyuu ni jiru jechuudha. Amalummaa lubbummaa sadan gaafa jennus immoo kan dubbattu, kan yaaddu, kan jiraattu jechuudha. Kan dubbattu gaafa jennu sagalee baasee kan dhageessisu kanadha. Kan yaaddu gaafa jennu laphee qalbii kan jennudha. Jiraattummaadha gaafa jennu immoo bara baraaf kan hin duune kan hin bannedha jechuudha. Kun jiraattummaa amala lubbummaa kan qabaattu wantoota kana sadanidha jechuudha. Isaan kanarraati waliigala wantoota 7 irraati Waaqayyoon nama jalqabaa sana yookiin Addaamiin uumeeraa jechuudha. Inni kan biraan tuqaanas jalatti ilaallu waa'ee dhalli namaa maaliin Waaqayyoo wal fakkaata gaafa jennu keessaati Waaqayyoon erga nama uumeetii wantoota isaatiin wal fakkaatan qabu. Inni jalqabaa namumtiyyuu gaafa uumame akka bifa isaatti akka fakkaatii isaattidha Waaqayyoon kan inni nama uume. Maaliin jajjaboon kan biraan jiranii Waaqayyoon namaaf beekumsa ogummaa kenneefidha kan inni uume. Kanas immoo hubannaa kan dhala namaatiif kennu Waaqayyo akka ta'edha jechuudha. Innis
Faarsaa 93 yookiin 94 lakkoofsa 10 irratti maal jedhee dubbatee jira? Inni saba lafaa irraa gorsee deebisu, inni beekumsa nama barsiisu, ofii isaatii hin adabuuree jedhu jechuudhaan dubbateera. Kana malees fakkeenya boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ogummaa Waaqayyotu kenna. Beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'uun ni argama jechuudhaan ogeessichi Solomoon fakkeenya isaa irratti dubbateera jechuudha. Kanaaf wantoota namni Waaqayyo waliin wal fakkaatu keessaatii beekumsi isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan aangoo bituudha. Uumamtoota hundumaa uume keessaatii uumamtoota 22 uumaman keessaatii aangoo bituu, aangoo hooggantummaa kan qabu, aangoo bituu kan danda'u eenyudha kan kennameefi namaafidha jechuudha. Sanas immoo seeruma uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti yeroo nama uumetti uumamtoota lafarra deddeebi'an hundumaa, uumamtoota bishaan keessa, uumamtoota qilleensarra balali'an hundumaa irratti aboo qorachuudhaan Waaqayyo nama uumeera jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gaafa nama uumetti namni aangoo bituu akka inni qabaatu kenneeraafi jechuudha. Inni kan biraanii qulqullummaadhaanidha. Qulqullummaadhaan gaafa jennu akkuma ani qulqulluu ta'e isinis qulqullaa jechuudhaan waa'ee qulqullummaadha kan Waaqayyoon dhala namaaf kenneeru. Waaqayyoon ofii isaatii qulqulluudha. Dhalli namaas immoo akkuma kana qulqulluu akka inni ta'uudhaaf bakkee garaa garaa irrattidha. Waa'ee qulqullummaadhaan wal qabsiises kan inni barsiiseeru, kan inni dubbatee jiru jechuudha. Dhumarratti bara baraan jiraachuudha. Uumamtoonni baay'een jiraatanii hin badu, hin darbu, bososanii lafa dhufanitti deebi'anii achumaan hafu malee lammataa erga du'aniitiin ka'an. Namni garuu uumama jiru keessaatii hin ciisaa, hin dammaqas. Ciisuun isaa mallattoo du'uu isaa kan agarsiisudha. Namni gaafa du'uudha kan inni agarsiisu rafuun isaa jechuudha. Rafee erga gaafa inni hirribaa dammaqu immoo du'ee du'a booddee akka inni ka'uu danda'u, du'a booddee jireenya biraadhaaf akka inni ka'uudha kan inni agarsiisu. Kanaaf jireenya bara baraa jiraachuu isaadhaan yookiis immoo bara baraan jiraataa ta'uu isaa agarsiisuudhaan illee namni dhalli namaa Waaqayyo wajjin wal fakkeenya ni qabaata jechuudha. Wal fakkeenya wantoonni arfan kun isaan gurguddoodha jechuudha. Dhalli namaa Waaqayyo wajjin wal fakkeenyummaa qabaachuu isaanii kan agarsiisu keessaati. Inni kan biraan sadaffaa irratti waa'ee bilisummaa dhala namaadha. Dhalli namaa uumamaatiin bilisadha. Hiree ofii isaatiin murteeffachuudhaan jalqabuma ganamuma kennameeraafi. Kanas immoo Waaqayyoon Addaamiidhaan gaafa gara gannataatti galchuu firee bara sillaatee akka inni nyaachuu malleedha. Akkuma kanas immoo yoo irraati nyaate du'a akka inni du'uudha. Kana jechuun filannoo bilisaatu kennameeraafi jechuudha. Inni jalqabumaatiin ati firee kanarraatii ni nyaatta taanaan du'a duuta. Firee kanarraa hin nyaattu taanaan garuu jireenya bara baraadha kana jiraattu, jireenya hundumaa olii kan ta'e jireenya badhaadhinaadha kanatti jiraattu jedhee jireenyaa fi du'adhaa jechuudha kan inni fuuldura isaa kaa'e. Akkuma kanas immoo seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 19 irratti ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura kaa'eera. Isin immoo wanta gaarii ta'e filadhaa jechuudhaan kan Waaqayyoon filannoo bilisaadha jechuudha kan inni kenneefi. Filannoon har'aa addunyaa irratti nun argitu filannoo garbummaadha malee filannoon bilisaan jiru. Garuu Waaqayyoon namni isa duukaa bu'uu barbaadu isa duukaa ni bu'a. Namni isa duukaa bu'uu hin barbaanne immoo filannoo garbummaa sanadha kan inni jiraatu jechuudha. Sababa sana irraan kan ka'e filannoo bilisaa dhala namaadhaaf ganamumadha kan inni kenname malee har'a sirna dimokiraasii yookiis immoo sirna siyaasa biyya lafaa kanaatiin hordofneetu filannoo bilisaa qabna kan jennu miti. Nuni ganamuma uumamaatiin ganamuma dhala namaadhaaf bilisummaan kan kenname. Dandeettii filachuu, dandeettii kan naaf ta'a jedhee filachuu danda'u ganamumaatiin kan kennamedha malee har'a siyaasa biyya lafaa wajjiniin adeemneetu yookiis immoo ilaalcha biyya lafaa kana fudhanneetu wanta bilisummaan filannoo har'a dhufe miti jechuudha. Ganamuma uumamni hundumti osoo dhalli namaa akka kana addunyaarra hin baay'atiin osoo ifni addunyaa kana teknooloojiin babal'ateera jedhamee amma kana odeeffamiin duratti Waaqayyoon maal godheera? Nama uumeera bilisummaadhaanis immoo kenneeraafi jechuudha. Hiree ofiidhaan murteeffachuus ganamuma kenneeraaf malee waa'ee sirna lammummaa keessatti yookiis immoo barumsa siiviksii keessatti jedhamu wanta akkasii hin jiru jechuudha. Ganamumaatiin kan uumamaatiin kennameefidha malee. Inni arfaffaa irratti waa'ee dhorkamuu balasidha. Balas kun maal taanaadha kan Waaqayyoon dhorkee? Gaafa jennu immoo wantoota murtaa'e tokkotu jira sababatti dhorkamaniif qabu. Inni jalqabuma irratti Waaqayyoon Addaam kun dhuguma Waaqayyoodhaan ni jaallata taanaan abboommii isaa kan eeguudha jechuudha. Kana jechuun immoo waa'ee wanta jaallannuuf jennee wanta abboomni tokko hin raawwannu yookiis immoo ni raawwanna jechuudha. Godhi jedhamneenaan ni goona sababa jaallannuuf.
Hin godhin jedhamnaanis immoo hin goonu sababa jaallannuuf. Jaalala agarsiisuudhaaf jecha Addaamiinis maal jedheera? Dhuguma na jaallata yoo ta'e abboommi kiyya ni eega jechuudhaan kan inni dubbate. Kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti namni na jaallatu, namni abboommi koos eegu, namni abboommi koos raawwatu dhuguma inni jaalala koo qaba kan jedhurraa kan kaase waa'ee Gooftaan Yesuus Kiristoos barsiiseera. Sababa sanii fi Addaamiinis immoo dhuguma abboommi koo kana ni eega taanaan inni na jaallata kan jedhurraa kan ka'e Waaqayyoon jaalala inni Addaam Waaqayyoof qabu akka mul'isuuf jecha balasiin uumeera jechuudha. Lammataa irratti maaliifdha yoo jenne Addaam uumamaa ta'uusaa Waaqayyoon immoo kan isa uume akka jiru. Kana jechuun ajajaa kan kennu akka jiru, ajajaa kan fudhatu immoo akka jiru beeksisuuf barsiisuufdha jechuudha. Namni erga nama ta'ee jiraateeti yookiis immoo Addaam erga uumamaadha ta'eeti yoo abboommiin wanta hundumaa kana raawwata taanaan, wanta hundumaa kanas dalaga taanaan waa'ee uumamaa ta'uusaa yookiis immoo kan isa uume akka jiru iyyuu ni irraanfata ture jechuudha. Kanaaf immoo yoo jalqabuma irratti fudhattanii waa'ee Saaxinaa'eeliin fudhachuu ni dandeessu. Saaxinaa'eel jalqaba irratti hangafoota ergamoota, ajajaa ergamoota hundumaa ture. Aaboo isaa irratti kan qabudha ture. Haa ta'u malee booddee keessa gaafa Waaqayyoon jalaa dhokatee jedhutti eenyu kan nu uume jedhanii yaadni gaafa ka'u ergamoota keessaati. Gaaffimti garaagaraa, oduun garaagaraa gaafa maddutti anamadha kan isa uume. Maalirraan kan ka'e of biraati kan isa uumeeti kan isa jala jiran malee kan isaa olii tokkoyyuu arguu dhabe. Gaafa kan isaa olii tokkoyyuu arguu dhabutti kan isin uume anadha jechuun afaan guutuudhaan dubbate. Addaamis immoo akka kana ta'ee hin kufneef akka kana ta'ee abboommi Waaqayyoo irraa kaatee badisa bara baraa jireenya bara baraa dhiisee du'a bara baraa akka inni hin linneef jecha Waaqayyoon balasiin uume. Balas sana immoo ni abboomeen firee muka balas kanaarraa akkaati hin nyaanne. Yoo nyaattes immoo dhuguma du'a bara baraa duute jechuudhaan jireenyaa fi du'i bara baraa akka jirus immoo adda baaseedha kan inni itti. Sababa sana irraa kan ka'e Addaam uumamaa ta'uusaa akka inni sirriitti beekee kan isa uume Waaqni akka jiru barees immoo akka Waaqayyoon galateeffatuudha ture. Haa ta'u malee kanas hin raawwanne irra darbeeraa jechuudha. Inni sadaffaan dhorkamuun balasii maaliifdha yoo jenne eeyyamni bilisaa isaa akka beekamuufidha. Sadaffaa irratti eeyyamni bilisaa isaa akka beekamuufidha. Eeyyamni bilisaa isaa gaafa jennu immoo maalidha? Eeyyama bilisaa Addaamiin akka beekamuufidha gaafa jennutti filannoo qabaachuu akka danda'u akkuma kanaan duratti bilisummaa dhala namaa isa jennee jalatti kaasne filannoo bilisaa akka inni qabaachuu danda'u yoo jireenya barbaada ta'e jireenya akka filatu yoo du'a barbaada ta'e immoo du'a akka filatudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee akkuma kana macaafa Siraak boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti abiddaaf bishaan jireenyaaf du'a siif fuuldura kaa'eera. Namni ogeessi yookiis immoo ogummaa kan qabu garuu jireenya haa filatuufaa jechuudhaan yeroo inni itti caqasee dubbateetu jira jechuudha. Kanaaf dhorkamuun balas maaliif eeyyama bilisaa Addaam qabaachuu isaallee bilisa baasee ifatti akka mul'atuufidha jechuudha. Inni kan biraanii ganamumaatiin waa'ee seera laguu yookiis immoo waa'ee seera tsoomiis immoo barsiisuudhaaf jecha Waaqayyoon Addaamiin akka inni muka balasirraa yookiis firii balasirraatii hin nyaanne godheeraaniini dhorkeeraaniini jechuudha. Warreen xuqoonni kun xuqoota gurguddoo waa'ee dhorkamuu balasii gaafa ta'anitti kufaatii dhala namaa maalidha gaafa jennu kufaatii dhala namaadhaan wal qabsiisne immoo Addaam ni kufe gaafa jennutti maalidha gaafa inni ilaallu tokko kufaatii isaatiin kennaan isaa irraa fuudhameera. Amalli isaas immoo gadi jedheera jechuudha. Kennaan isaa irraa fuudhame gaafa jennu tota lama qaba. Tokko ayyaana Waaqayyootu sarraatii ka'e. Duraan Addaam qullaa isaadha ture kan inni Hewaanii wajjiniin gannata keessa jiraatan. Addaam uumamee guyyaa 40tti gannata seene, Hewaanis immoo uumamte guyyaa 80tti gannata seente. Yeroo kana Addaam uumamee guyyaa 40 erga gannata seene, Hewaanis erga dhufteeti uumama hundumaa bineeldota hundumaa wajjiniin sagalee tokko yookiis immoo afaan tokkootiin walii galu turan. Maaliif ayyaana Waaqayyootu irra jira sababa ta'e wanta inni jedhe hundumaas hin dhaga'u turan. Qullaa ta'uusaas hin beeku ture Addaamii fi Hewaan qullaa ta'uu isaanii hin beekanii walis immoo hin salfatan turan. Surraa Waaqayyootu irra jira, ayyaana Waaqayyootu irra jira sababa ta'e. Booda garuu gaafa kufetti gaafa firee balas sana nyaatanitti qullaa ta'uu isaanii of barani. Gaafa qullaa ta'uu isaanii of baranii qaamni biraa isaan arguu miti walii isaanii lamaan iyyuu wal arguu wal salfatanii. San boodadha kan isaan baala harbuu yookiis immoo baala sana ofitti ciranii qaama isaanii sana dhokfachuudhaaf qullaa isaanii dhokfachuu yaalanitti jechuudha. Kanaaf kennaa isa jalqabaa kan ta'e surraa Waaqayyoo irraa fudhatamee jechuudha. Kennaan isaa irraa kennaa isaa dhabee jechuudha. Inni kan biraan humna dhabe Addaam. Humni kunis immoo maalidha?
Waaqayyo wajjineen duraanii akkuma namni sagaleedhaan dubbatu kana wal faana ni dubbata ture. Waaqayyoodhaanis immoo ni beeka ture sirriimatti. Haa ta'u malee garuu humna ittiin fuula waaqayyoo dura dhaabbatuun dhabe. Sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf iyyuu baay'eema tokkotti ulfaate yeroo firii balas kana yookiis immoo ija balas kana nyaatee jedhutti jechuudha. Inni kan biraan amalli isaa gadi jedheera yeroo jennu immoo nagaa dhabe, ni dhiphate, ni nahe, ni dhokate. Kunis akkuma ammaa seera uumamaa boqonnaa 3:10 irratti maal jedheera? Nan si sodaadhe, nan nahee, anu sagalee keessan dhaga'us qullaa koodha jedheetani si dhokadhee jedheeniini Addaam eessa jirta jedhee sagalee waaqayyoo yeroo waamutti. Waaqayyoon isa arguu dhabee miti kan inni eessa jirta jedhee waamu. Garuu namni tokko badee yeroo jirutti namni har'a cubboo hojjennee badiisa keessa yeroo jirutti waaqayyoon osuma nu arguutii iyyuu akka nuti hedduu gara isaatti dhiyaachuu dandeenyuuf waaqayyoon nu waamaa jira jennee beeknee akka nuti gara isaatti dhiyaannuuf waaqayyoon cubbamoota ta'anii warra badeen illee hin dhiisnee ni waamaaniini. Deebi'aa gara kootti deebi'aa jedheetu. Maaliif jireenya fudhadhaa badiisarra kan jedhu irraan kan ka'e jechuudha. Yeroo kana Addaamis maal ta'e amala isaa keessaatii nagaa dhabe, ni dhiphate, ni nahee, ni dhokate, ni sodaate jechuudha. Inni kan biraan bilisummaan isaa harkaatiif mulqameera jechuudha. Amala isaa keessaa duraan bilisummaa qaba ture. Yeroo jannata keessatti jiraatu ture, jireenyi naa ta'a yeroo jedhetti umurii waggaa 7 kan inni jannata keessa jiraate. Umurii sana keessatti mirga bilisummaa qaba ture. Amma garuu mirgi bilisummaa isaa irraa mulqameera jechuudha. Sababni isaas maaliif du'i isarratti aangoo godhate kufeera jechuudha. Abboommi sana dhiisee hin kufee jechuudha. Duraan jireenyadha jedheetu umurii waggaa 7 jiraate, amma garuu sun harkaa fuudhameetu umuriin isaa inni waggaa 7 jireenya bilisummaadhaan jiraate hafeetu garbichummaatti deebi'ee jechuudha. Sunis bittaa seexanaa jalatti akka inni kufu ta'ee jechuudha. Seexannis immoo Addaaminaanii gidiraa baay'eedha kan isheen irratti hojjette. Dhiphina baay'eedha kan isheen irratti hojjette jechuudha. Har'as taanaanii gidiraa baay'ee, dhiphina baay'ee, rakkina baay'ee namoota hedduu irratti hafuurri seexanaa hojjechaa jirti jechuudha. Kun ganama maraatii kan ka'e kan achi asee darbee dhufedha jechuudha. Garuu adeemsa keessa Addaamiin ofiisaarraa kadhannaarraan kan ka'e, boocharraan kan ka'e immoo gara waaqayyootti deebi'uu danda'eera. Akkamittiin gara waaqayyootti deebi'ee hin kadhate, hin tsoomee waaqayyoodhaan dhiifama naa godhi jedheetu asii oleetti boo'ee jechuudha. Gaafa kana garuu waaqayyoon dhiiga kee dhangalaastee sun taane an dhiiga koo dhangalaastee sana dhufee dhala keeraa dhaladhiis fayyisa jechuun waadaa galeeraafi waadaa bara 5,500 booddee jechuudha. Egaa asumarraatii dhagaa kan waa'een icciita foonummaa jedhu immoo madduu jechuudha. Maaliif erga Addaam cubbuu hojjetee achiin hafe immoo achiin namni kan jedhuufi Addaamii boo'ee gaafa imimmaan ija isaa keessaa dhumee dhiigni dhangala'utti waaqayyoon yaa Addaam hin boo'in, dhiiga keedhaan of fayyista osoo hin taane anatu dhiiga koo dhangalaasee dhufee dhala keerraa dhaladheetan si fayyisa jechuudhaan kan inni itti dubbatedha. Yeroo kanas waa'ee icciita foonummaadha jechuudha.